Ashama harka fuunee hordoftoota Biriij Miidiyaa biyya alaaf biyya keessatti argamtan marti keessan nagaan keenya jaalalaa fi kabajaa bakka jirtanitti sinaa dhaqqaweechaa qophii Biriij Aartiitii mootii qophii addaatiin kan qabannee sin bira ga'uuf jirru haga xumura qophii keenyatti nu faana turaa kan isiniin jennu qopheessitoonni qophii kanaa ana Qiddista Baqqalaa fi akkasumas eebbisaa jiruuti. Ogeessi kaameeraa keenya immoo Boggaalaa Abtaamuu qophii keenya haga xumuraatti ilaalaa nu daawwadhaa nu faana turaa isiniin jenna turtii gaarii qabaadhaa. Hayyeegaa galatoomi Qiddisti har'a keessummaa kan taasifanne hojii nuti irra jirurra kan jirudha yookaan immoo ogummaa wal fakkaataa nama qabnu wajjiniin har'a kan affeerre egaa Rabbirraadha keessummaan keenya har'aa jechuun Rabbirraa Jirraa Miidiyaa Neetworkii irratti namni baay'een kan beekudha akkasumas sochii biraatiin baay'ee beekama baga nagaan dhufte Rabbo. Baga nagaan eegdan. Keessummaa keenya kabajaa taatee istuudiyoo keenyatti waan argamteef guddaa galatoom isin jenna maqaa uummata bal'aatiin. Gaazexeessaan gaafachuu moo gaafatamuu yeroo baay'ee akkamii? Yeroo baay'ee gaazexeessaan namallee dhaggeeffatu jedhanii beekta. Yeroo tokko hojiidhaaf gara Iluu Abbaaboor deemneti. Wayitaachi deebinu waan mudate beekta gaazexeessitoota gara miidiyaalee 26 taanetu hojiidhaaf Iluu Abbaaboor deemne dhiyeenya kana ayyaana guyyaa turizimii addunyaa kabajuuf deemne wayitaachi dhufnu hundumtuu waa bibbitateet ka Iluu Abbaaboor jechuun waan hundaan beekamaadha beekta hudannoo koosii himaa jedheeti Iluu Abbaaboor jechuun biyya gaafa dhadhaarratti mucucaatti dammaratti faa kufta qabeenya uumamaan badhaatudha. Dhadhaa kanas bibbitannee damma kanas buna kanas irruma qicannee dhufneeti gaafa xollaa irra geenyu sakatta'iinsa irratti seenanii warri sakatta'anii gaafa seenan sakatta'uuf gaafa jedhan miidiyaadhaa jenneen xalayaas qabna miidiyaaleen Itoophiyaa gurguddoo hedduu ta'aniiti ka deemne gaafa sana miidiyaa ta'uu keessan ID baasadhaa jedhee qaamni nageenya sakatta'insa sana gaggeessu. Gaazexeessitoonni hundumtuu ogeessa kaameeraa dabalatee walqixa baasee akka carraa ta'e ID dhaabbata irraa deemee sanaati. Achiin inni afaan Amaariffaatiin jedhan Oromiffaan fayyadamee si hima. Gaazexeessitoonni oduudhaafis akkanuma jarjartu. Dubbachuu soolatti dhaggeeffatan jedhee beekta. Kuni jibbiinsa. Namoonni waan isaan jedhan waan jiru nuti immoo gaaffii isaaf qopheessinee qabna. Meesumarraa ka'uudhaan Rabbirraan eenyu kan jedhu an akka kootitti hagan isa beekutti daayreektara olaanaa Jirraa Miidiyaa Neetworkii akkasumas immoo hundeessaa kaampaaniiwwan garaagaraati. Mee dhaabbatoota meeqa hundeesseera? Mee dhaabbatoota meeqa hundeesseera Rabbirraan dargaggeessa? Namni baay'een eegu yeroo umrii kanaan hojii akkanaa hojjetama jedhanii sin eeganii garuu immoo mootummaa faana sin hojjeta gaaffiiwwan jedhamu jira. Garuu jalqaba hojii isaa nuuf ibsuuti dhimma mootummaadhaan isa wal qabsiisu achumaan tuqee biraa darbu. Mangistii gaaffii dansaadha. Rabbirraan eenyu kan jedhuu fi Rabbirraa hojiin isaa yoo isa ibsee dansaadha jedhee yaada. Maaliifin namni of ibsuu caalaa hojiin isaa yoo isa ibsee sanitti namana. Mul'achuu dubbiidhaan of mul'isuu osoo hin taane hojiidhaan of mul'isuun yeroo baay'ee sanitti namana. Dubbii osoo hin taane gochaatti namana. Dhaabbatoota baay'ee akka hundaan sababa taateerta. Sanarratti gaheen Rabbirraa sochii qofa moo diinagdeen isaa jijjiirame moo haa ta'uti immoo warreen kana akkamiin ijaartu yeroo ijaartan ijaarsa kan jedhu kunumtuyyuu gaaffii waan kaasuuf kanarratti haasuuf. Ijaarsa gaafa jettu wanni baay'een addunyaa kanarraa ulfaatan humna dargaggeessaa yookiin sammuu dargaggeessaa jijjiiruu fi keessattuu dargaggeessa Oromoo ijaaruudha. Nama ijaaruun baay'ee ulfaataadha. Ijaaruu qofa miti. Dargaggeessa Oromoo maaltu adda godha? Dargaggeessa Oromoo wanti adda isa godhu haalli kaleessa inni keessa ture dhiibbaa isa irratti ta'ee jira. Maaliifiin kaleessa saba biraa fakkeenya yoo fudhatte akkuma ol guddachaa deemtu ijoolleen isaa waa'ee diinagdee, waa'ee barnootaa, waa'ee hawaasummaa barsiisaa, barachaa argaa guddatu. Ka Oromoo garuu maal argaa guddata? Cunqursaa argaa guddata. Darara argaa guddata. Kanaaf sammuun dargaggeessa Oromoo waa'ee diinagdee osoo hin taane kaleessa maalirra ture? Waa'ee gabrummaa jalaa bahuuti.
waa'ee gabrummaa jalaa bilisa obbaasu ture. Kanaaf dargaggeessa Oromoo kan adda isa godhu malee dargaggeessi Oromoo diinagdee keessatti ijaaramuu keessatti fedhii hin qabu yookiin hin ijaaramu yaanni isaa hin jabaata waan jedhaniif miti. Waan kaleessa turetu dargaggeessa Oromoo irratti dhiibbaa dhaqqabse. Egaa waa'ee ijaarsaa kana wal qabate haala lamatu ka'a jechuun warri ijaaramee beekus jira warri carraa san dhabee ala taa'es immoo hamii kaasu jira komii kan kaasu jira. Fakkeenya ijaaramuuf dirqama mootummaatti siquun barbaachisaadha. Warra kana purposely mootummaatu barbaadee ijaaraa jechuun egaa haasawuun keenya nafne dhimma diinagdee qofa irrattis osoo hin ta'in haala siyaasaa ta'aa jiru irrattis amma tokko irraa haasofnaa jedhee waan yaadifan. Ati immoo garasitti dhiyoodha more of experience sanaa waan qabduuf wanti nuti jira jedhee waan yaadifan. Bara sirna duraanis ta'ee sirna ammaa keessatti barataan illee yeroo ijaaramu yuunivarsiitii keessatti siyaasaan ijaarama. Diinagdeedhaanis abbaan ta'e yeroo ijaaramu mootummaan hin rukutaa egaa rukutee booda yoo isaan gara mootummaatti shift gochuu baatan maqaa biraa itti kennee bittinneessa. Yeroo kaan immoo warri ijaaramanii too amma mul'atan kun gama mootummaa jiru mootummaan warra ijaaraman san ofiisaatii fi waan barbaaduu fi wanti jedhamu jira kun isin quunnamnes. Gaaffii gaariidha. Komii namootaati. Oromootu maal jedha beektaa? Waan bareenni itti jiru fokkisaan quban qabu jetti. Waan ati chaalenjii hedduu keessa dabartee chaalenjii hedduu damdamattee fuulduratti tarkaanfattuu fi namni baay'een qaama akkasitti sappoortii godhaa qaama akkasitti duuba jira jechuu mala. Garuu dubbiin akkas miti. Dubbiin maal irratti hundaa'a? Kutannoo fi ejjennoo irratti hundaa'a. Mudannoolee waan hedduu qabaani. Kaampaanii haga ammaa gaaffii ishee osoo hin deebisiin wanti hin dabarre kaampaanii meeqa hundeessite wal qabsiisiin deebisiif laadha. Haga ammaa kaampaanii 5 ka hojiitti bahe. Kaampaanonni hundaa'anii hojiitti hin baane illee ni jiru. Garuu kaampaaniin hojiitti bahe kaampaanii 5 ayidiyaa koo kan ta'e kaampaanii 5 hundeessee jira. Kaampaanii 5 kana hundeessuu keessatti chaalenjoota hedduu fi qormaata hedduutu ture. Qormaatota kana yoo si kaase walitti aansinee osoo dubbanne sa'aatiin 24 nuun ga'u. Garuu yeroo itti fiizikaaliin kee tuffatamu hooggansa mootummaa biratti fiizikaaliin kee tuffatamu uffannaan kee tuffatamu. Yeroo itti ati qulfii konkolaataa qabattee dhaquu dhabuudhaan tuffatamtu illee ni jira jechuudha. Maaliif jennaan biyya kana keessatti uffachuun, nyaachuun, mana gaarii qabaachuun, konkolaataa gaarii qabaachuun qabeenya osoo hin taane bu'uuraalee jireenyaati. Garuu biyya kana keessatti akka bu'uuraalee jireenyaatti osoo hin taane akka kabajaatitti ilaalama. Hunduma buunee baaneeti kan nuti galma keenyaaf deemaa jirru. Kanaaf immoo wanti nuti deemnu karaa seerawaadhaan. Karaa eeggateen kan deemnu waan ta'eef karaa seera eeggate keessatti mootummaan kallattii adda addaatiin sitti dhufa. Kallattii adda addaatiin dhufee si qora. Walitti qabamuun dargaggeessaa yeroo itti rakkisaa ta'etu ture. Yeroo itti waltajjii gaggeessuu dadhabneetu ture. Laayisansii qabda. Eeyyama seeraa qabda. Miseensi kee miseensummaadhaaf ragaa seera qabeessa ta'e qaba. Yeroo itti waltajjii galmee keessatti taa'uu dadhabdutu jira. Kuni maalidha shakkii sirraa qabanidha jechuudha. Siyaasni bakka dhabamee hin jiru jechuudha. Biyya kana keessatti siyaasa jechuun nyaattee buluun mataan isaa siyaasa. Biyya kana keessatti wanti gootu kamiyyuu wanti siyaasarraa adda bahu hin jiru. Amma akka dargaggeessa tokkootti immoo jechuun duratti siyaasni bakka dhabamee hin jiru jenneerra. Siyaasni durattis jira baranas jira. Siyaasni biyya keenyaa yeroo tokko gadi bu'aa yeroo tokko ol ba'aa yeroo tokko hin qorraa yeroo tokko hin ho'aa. Sana keessatti immoo keessumaayyuu dargaggeessi akkuma siyaasni ta'e ta'aa jira. Yoo siyaasni gubaan dhufee hin gubataa yoo immoo kan tasgabbaa'u dhufee hin tasgabbaa akkuma guutuu biyyattiitti jechuudha. Chaalenjiin amma keessumaayyuu Oromoon keessa jiru kanarratti fakkaasuuf nu barbaada. Kana wal qabatee dursa ati ilaalchi siyaasa irratti qabdu akkamii akkasumas immoo akkuma lammii biyya kanaattis akkuma dargaggeessattis akkuma nama wayii hojjechuuf deemuttis siyaasa biyya kanaa akkamitti ilaaltaa haala yeroo ammaa kana keessumaayyuu waan Oromoon keessa jiru akkamitti hubatta? Fi involvementiin ati yookaan hirmaannaan ati siyaasa keessatti qabdu maalodha? Ani siyaasa akkaataan itti ilaalu akkuma nama kamiituu ija lamaan ilaala. Akkuma nama kamiituu siyaasa biyya kanaa ija lamaan ilaala.
siyaasa biyya kanaa keessatti mul'ata garuu yeroo laatu. Ani garuu dunuuffadhee tarlaala. Maaliifan kana sii kaasise? Ati sirriitti xiinxalee tallaalaa akka jechuuti garuu inuma mul'ata wanti mul'atu jira wanti abdii qabu waan sanarratti fakkaasuuf keessumaayyuu haala yerootiin wal qabatee jechuudha. Haala yerootiin wal qabatee siyaasni biyya kanaa yeroon ani taa'ee ilaalu akka nama tokkootitti siyaasni gariin siyaasa dantaa dhuunfaatiin kuulame natti fakkaata. Galmi isaatis gariin isaa siyaasa hunda jechuu kootii miti. Gareen muraasni siyaasa dantaa dhuunfaatiif boru akeekni galma isaanii illee dantaa dhuunfaa irratti xiyyeeffate fa'i natti fakkaata. Maaliifin kana kaasee namni yookiin gartuun siyaasa tokko yookiin namni siyaasa tokko hordofu yeroo baay'ee maal giddu galeeffachuu qaba ture hawaasicha giddu galeeffachuu qaba ture siyaasa akkuma hordoftu hawaasa fi uummataaf han qabsaa jetta haga uummataaf qabsooftutti hawaasicha giddu galeeffachuun dirqama ta'a. Yeroo tokko siyaasa keessatti walajjeessuun ni jiraata. Maal jedha uummanni kan kee miliyoona 10 yoo ta'e miliyoonni 9 dhume miliyoona tokko fa'aa bilisa baasuu wanni jedhullee ni jira siyaasa keessatti dhumaatiin siyaasa keessatti ni jira. Garuu akka sabaatitti gaafana si deebi'u san keessa jirraa. Uummanni Oromoon miliyoona 60 jennee faarsinu kuni ta'uus danda'a ta'uu dhiisuus danda'a miliyoona 60 kana jennee faarsinu kuni miliyoonni 50 dhume miliyoonni 10 haa bilisoomu sadarkaa jechuutirra jirraa akka siyaasa biyya kanaatitti kan jedhu kaasuu barbaada. Maaliif jennaan Oromoon siyaasa san bira tarkaanfateera jedhee yaadaani. Maaliifin siyaasa jumlaadhaan itti dhumuu san bira tarkaanfateera jedhee yaada. Maaliif tarkaanfateera jedhee yaada kan tarkaanfate akka salphaatti hin tarkaanfanne. Akka salphaatti hin tarkaanfanne. Akka eenyumaatittuu qabsaa'etti yoo xiqqaate waggoota 160 ol qabsaa'etti akka nama kamiitittuu qabsoo finiinseeti kan inni sadarkaa har'a irra jiru kanarra ga'e. Kanaaf har'a Oromoon siyaasa dantaadhaan itti dhumuu yookiin gurmuudhaan itti dhumuu keessa hin jira jedhee yaadu garuu wanti qabatamaan mul'atu sana. Wanti qabatamaan amma biyya kana keessatti jiru kan diinni dhakaasitti darbatu caala yeroo diinqatti ol deebinee nuti dhakaa walitti darbannu kun siyaasa biyya kanaa keessatti rakkoo natti fakkaataan. Maaliif jennaan sabni tokko siyaasa adda addaatiin gaafa wal lolu waliin mo'u. Sabni lachuu waliin mo'u wal lolaatuma jiraata malee saba tokko ka. Saba tokko waan ta'eef wal lolaatuma jiraata hidhimee isaa guutuu. Kun immoo maal fidaa hawaasa keessatti gaaga'umsa guddaa fida. Gaaga'umsi inni fidu karaa ekonoomikaalii gaaga'umsa fida. Karaa politikaalii gaaga'umsa fida. Karaa edukeeshinaalii karaa soshaalii gaaga'umsa fidaa deemaa jechuudha. Maaliif jennaan har'a hawaasni wal shakkii hamaa keessa jira. Fakkeenyaaf guutuu Oromiyaa keessa gaafa gabbuute ollaatti namni waliin hin jiraatu. Kaleessa Oromoon hawaasummaa guddaa qaba. Tuulamarraa Sinkoo Mandootti tuulamarraa Maccaatti akkasittiin kutaa gosa hunda bira deemee Oromoon kaleessa hawaasummaa cimaa qaba ture. Har'a garuu sadarkaa gadiititti gaafa buutu haala siyaasatirraan kan ka'e hawaasummaan illee walitti dhufeenya hawaasummaa illee daandiin isaa dhiphachaa dhufee jira. Maaliif jennaan ollaatti saamicha walirratti gaggeessaa jira. Garee siyaasaa tokko maqaa dhaate warri kana godhan siyaasa kamuu bakka buusu jedhee hin yaadu ani. Warroonni hariiroo hawaasummaa yookaan sooshaal laayivii kana keessatti dhiibbaa gochaa jiran kun siyaasa kamuyyuu bakka buusu jedhee yaadu. Siyaasa mootummaa kanas bakka bu'u jedhee yaadu. Siyaasa miti mootummaas bakka bu'u jedhee yaadu. Maaliifin namni siyaasa hordofu tokko yookiin nama siyaasaa namni ati jettee yaaddu tokko waa giddu galeeffata jechuudha. Kanaaf siyaasa ija lamaan ilaala wanti ani jedhee fi siyaasa biyya kana keessatti hundumtuu argaa jirras dhagahaa jirras fiizikaalis argaa jirra maatiidhuma keenya bira kaasee jechuudha. Kuni maal ummaa deema tokkoffaa diinaaf qaawwa bal'aa banaa deema. Lammeessoo Oromoo qilee hin malle qilee keessaa bahuu hin dandeenyetti geessaa jira. Kanaaf maal ta'uu qaba hundumtuu siyaasa irraa haasa'uu qofa osoo hin taane siyaasichaaf yookiin rakkoo siyaasaa nu mudatee sana furmaata barbaadudha. Biyya tokko keessatti garaagarummaan hin jiraatu miti. Garaagarummaan jiraachuu qaba. Qaamni si mormullee jiraachuu qaba. Suni dirqama.
addunyaa siyaasa hordoftu kam keessattiyyuu qaamni faallaa jiraachuun dirqama. Mootummaan qaama faallaa hedduu qabaachuun dirqama. Garuu qaamni faallaa nuti akka sabaatitti waliif qabnu isa jibbinsa dhugaa sanarraa madde ta'uu danda'uu hin qabu jedhee yaadaan. Jibbinsa dhugaatirraa kan madde yoo ta'e boru waliif fayyuun rakkisaadha jedheeti yaada. Kanaaf siyaasa biyya kana hordofamu yookiin siyaasa biyya kana hoogganamu keessatti namoonni siyaasa biyya kanaa hoogganan illee siyaasa biyyattii giddu galeeffatu osoo hin taane dantaa dhuunfaa waan giddu galeeffatan natti fakkaata. Paartilee biyya kanaa akkamitti ilaalta Rabbo? Gaafii gaarii kaaste. Paartileen biyya kanaa kaleessa Itoophiyaa keessatti paartiin minimum paartii 100 oltu ture. Har'a garuu erga mootummaan Dr. Abiy Ahmediin hoogganamu dhufee as yookiin paartiin badhaadhinaa dhufee as walitti baqiinsa yookiin walitti yaa'insa paartiileetiin dhufe paartiin kun walitti dhufe gara paartii 50 way akkasitti xiqqaate natti fakkaata qabatamaa isaallee ragaa harkarraa qabaachuu baadhu. Paartiileen kun hundumtuu uummata bakka bu'an qabu. Fakkeenyaaf namni kamiyyuu waanuma diinqa isaa taasisa. Yoo diinqi isaa nagaa ta'e waa'ee ollaa haasaa waan ta'eef waanuma Oromootti irraasiif kaasa. Akka Oromootti paartii hedduu qabna. Paartiin leen Oromoo paartii mootummaa kanaa dabalatee paartii bilisiginnaa dabalatee paartiileen Oromoo paartii hedduutu jira. Paartiileen Oromoo kuni maalirra jiru jettee na gaafatte anaaf gaaffiidha. Maalirra akka isaan jiran? Madda marii as yookaan immoo ida'amaa as paartileen akkuma ati jette 106 yookaan immoo 100 wayii kan turan gara 50 wayiitti gadi bu'aniiru. Haa ta'uuti innuu baay'eedha. Garuu egaa ida'amanii mootummaa kanaaf wanti tokko wanti ta'eef keessaa wanti milkaa'e keessaa paartilee mormitootaa wajjin hojjechuun dhaan milkaa'eefiira waliin hojjechuun gaariidha. Garuu egaa akkaan hubadhutti na of golchi ida'ama kanaan booda paartileen egaa walitti ida'amanii booda paartiin uummataaf quuqamu natti mul'achaa jiru ana na of golchi jechuun. Walitti dhaquu yookiin paartiileen gara mootummaatti dabalamuu jechuun afaan qabadhaa ta'a jechuun maaliif jennan amma paartiileen hedduu yoo argitu akkas jechisiisa. Waan malee sanan jenne afaan qabadhaa ta'a jechuu miti. Walitti baquun waliin hojjenna jechuun akkas jechuun natti fakkaatu. Garuu rakkoon hawaasaa kanaaf maal gochaa jiru? Rakkoo keessattuu Oromiyaa mudate waggoota 6 kana. Oromiyaan rakkoo hamaa keessa jira. Maal gochaa jira paartiileen? Maal hojjechaa jira? Duratti yoo xiqqaate nama meeqatu maglacaa baasa yoo biyya kana keessatti wanti ta'e akkanatti deemaa jirra walitti wacu akkana ta'aa jirra yoo akkana ta'e akkana ta'a kanaafuu waa deebinu haa teenyu haasofnu paartiileen jedhan amma dhimma kanarratti qaama mirga namoomaatiin isa magu waan akkasii wanta jedhamutu socho'aa jira malee uummanni dhumaa jira jedhee waa'ee uummataati irratti yeroo tokko tokko sagalee kan kennu dhaabbata sana malee dhaabbata mirga namoomaa irratti hojjetan malee yeroo baay'ee paartileen rakkoo jiran yeroo haasaan yeroo mootummaa fakkeenya Ameerikaa yoo fudhanne paartii 2 jira miti paartii 2 guguddoo jira Dimokiraatii fi Federaalist paartii jira miti isaan yeroo durumayyuu gara aangoo yoo dhufan yeroo wanti isaan irratti dhufan wanta paartiin Federaalist paartiin yookaan immoo Dimokiraatikiin wanta hojjenne kan biraa yeroo dorgomu qaasaa itti meet ani kanan guutaa jedheet uummata biratti sagalee argatee darba. Yoo waadaa san guutuu baate yoo egaa aangorra bahee booda uummanni hin kuffisa. Maayifii 2 waan ta'aniif baay'ee wanti isaanitti cimu hin jiru jechuudha. Paartiin lamaan kun argite as baay'eedha achi immoo 2 garuu kwaalitiin isaan itti hojjetan bakka paartiin 2 jiru sanitti si galee baay'ee paartileen amma socho'an jiran yaada jedhuun qabaa isaan biraa dabaruuti aktiivistoonni eessatti badan. Maaltu ture beektaa aktiivistiin Oromoo kun injira hoo jettee sirriitti jira. Isa kaleessa caalaa har'a jira aktiivistiin Oromoo. Aktiivistiin Oromoo kun iddoo meeqa jira yoo jette gariin kan faarsee bulu jira. Kan arrabsee bulu jira. Kan nyaateetuma buluudhaaf faarsutu jira. Kan osoo dhugaa beeku jiraachuudhaaf dachee kanarra jiraachuudhaaf jedhee faarsutu jira. Kuni maalinni dargaggeessi Oromoo kun iddoo adda addaatti qoodamee jira.
gariin callisee bulaan illee ni jira. Kan akka kooti. Garuu gaaffii kee kanatti fakkaate an akka kootitti gaaffiin eebbisa aktiivistoonni duratti eessatti badanii tarii wanti jijjiirama kanaan satisfaay ta'aniitoo waan barbaadan argatanii callisan immoo mee maaltu isaan qabe eessatti badanii fakkaata. Yaa isuma si deebisuufan deemaa jira. Maaliifiin qoqqoodee siif kaase inni faarsee bulu gariin kan waa fayyadameetu faarsee bula. Inni faarsu kunis dhugaa ummatichaa wallaalee miti. Ni beeka waan waa fayyadame waan ta'e butatee fi hin dubbatu waan nama itti kennan waan nama itti fe'an baataa jechuudha. Gariin immoo kan arrabsee bulu jira. Tokkoffaa kan arrabsee bulu kan dhugaa irraa arrabsee bulu jira. Kan immoo arrabsuunummaan amala itti ta'ee arrabsee bulu jira. Amalummaan bakka maal siin jedha har'a sirna harkaa qabnaami. Wanti hojjetamu hundumtuu waanuma propaganda itti fakkaatu illee ni jira. Maaliif jennaan ati gaafa waa deeggartu yookiin gaafa waa qeeqxu bu'uurarraa waa deeggaruu qabda, bu'uurarraa waa qeequu qabda, waan qabatamaarraa waa qeequu qabda, waan qabatamaarraa waa deeggaruu qabda. Garuu kan qeequs kan deeggarus kan faarsee bulus kan arrabsee bulus bara kana yoo laalte yeroo garii hin bu'uureeffatu yookiin dhugaarratti hin hundaa'u. Kana yoo jedhu immoo hunda miti. Aktiivistiin Oromoo iddoo kanatti qoqqoodamee jira. Aktiivistiin Oromoo dhabamee miti. Aktiivistii Oromoo hedduutu jira. Kanaaf aktiivistiin Oromoo kan fakkeessee kijibi yoo jedhaniin kijibee arrabse yoo jedhaniin arrabsee bulu inni fayyadamuu qabu fayyadameera. Garuu akka dargaggeessatti sii kaasa, akka sirnaatti sii kaasa. Aktiivistiin Oromoon kaleessa, dargaggeessi Oromoos kaleessa qoqqoodama akkanaa keessan turre. Qoqqoodamni har'a keessa jiru kun immoo irratti hojjetameeti malee akka salphaatti Oromoon akkasittiin yookiin aktiivistiin Oromoo akkasittiin hin qoqqoodamne. Irratti hojjetameeti kan inni qoqqoodame. Garuu jeneraalii gaafan sii kaasu Oromoon yookiin dargaggeessi Oromoo dargaggeessi kaleessa aktiivistii ture kun dargaggeessi jajjabaan namoonni jajjaboon kaleessa aktiivistii turan kun har'a maaltu afaan qabee eessa dhaqanii kan jedhu jeneraalii gaafan sii deebisu gariin kan bitaatti galee jira. Bitaa kan itti galeef maaliifi yeroo ammaa kana wanta Oromiyaa keessatti deemaa jiru waan obboleewwan lamaaniti. Waan obboleewwan lamaaniti. Ani akka dhuunfaa kootiitti garee kana lamaan yookiin akka nama miidiyaa tokkootitti garee kana lamaan gaafa isaan ummata miidhan ummata giddu galeeffachuudhaan nan qeeqa ummata giddu galeeffachuudhaan waan isaan ummataaf godhan irra dhaabbadhe nan deeggara. Kaleessas nan deeggaraan ture har'aallee nin deeggara gara fuulduraattis nin qeeqas nin deeggaras. Wanti hin qeequu fi wanti hin deeggaruuf kun qeeqa jibbarraa maddee miti qeeqni ani qeequ. Qeeqa isa sirriin qeeqaa jechuudha. Aktiivistiin Oromootii fi dargaggeessi Oromoo gariin har'a maaliif callisee maaliif bittinfame kan jedhu gariin bitaa itti gale. Kan deeggarus wallaale kan qeequs wallaale. Maaliifiin obboleewwan lamaan mana tokkootitu san gochaa jira waan ta'eef. Kan kana gidduu galuu sodaatetu illee jira. Hayyee rabbo. As keessaa osoo hin bahin waan amma Oromoon keessa jirtu nuuf kaasteerta jechuun wanti amma Oromoon keessa jiru kun hanga aktiivistii bitaatti galchuu yookaan immoo kaan callisiisuu kaan bakka baay'eetti qooduu waan baay'ee lubbuullee dhabuun jira baadiyyaarraa maal magaala keessallee wanti baay'een ta'aa jira Oromoon walitti jira amma walitti baay'ee wal fixaa jira dhumarratti akkanaa kaastu kanan barbaadu furmaanni Oromoo suuqarraa eegamamoo Oromoota lamaan walitti gaman kanarraa maaltu eegama maal ta'uu qaba wanta amma Oromoon keessa jiru akka irraa dandamannu maaltu ta'uu qaba jettee yaaddu. Wanti ta'uu qaba jedhee yaadu yeroo kamiyyuu dhumni waraanaa yookiin dhimni lolaa araaraa akka ta'e namni kamiyyuu amanee fudhachuu danda'uu qaba. Kanarraas immoo fakkeenya addunyaa biyyoota addunyaa hedduu fakkeenya fudhachuu dandeessa. Biyyoota addunyaa sun hin dhaqin biyyuma keenya keessattiyyuu lola mootummaa Itoophiyaatii fi TPLF fi Adaawii gidduutti gaggeeffame fakkeenya fudhachuu dandeessa. Uummanni miiliyoonni meeqa erga dhume booda araaramni dhufe kanarraa Oromoon barachuu danda'uu qaba jedhee yaada. Garuu Oromoon waan dhaabbatee of ilaalu tokko qabaachuu qaba jedhee yaadaan. Uumamumaan Oromoon ayyaantuu qaba, ayyaantummaa qaba, sirna qaba, seera qaba. Oromoon seera isaa kana gattaa ilaallachuu qaba. Iddoo waa itti dabe wayitii jira jedhee yaadaan. Akka sabaatitti iddoo waa itti dabe jira jedheetii yaada. Har'a biyyoonni biyyoota gurguddaa giddu seentummaadhaan araarri haa deemamu maal
sirnoota kaleessaa keessatti bar akka seenan jedhutti Oromoon sirni Oromoo wanti addunyaa kanaa hundi sirna Oromootirraa akka maddeetti kan kaafamu. Seenaa keessatti san duubatti deebi'ee illee osii kaasuu baadhe wanti addunyaan kun itti jirtu hundi sirnoota gadaa keessaa akka maddeetti kan inni kaafamu. Osoo sirna gadaa qabu, osoo abbaa gadaa qabu, osoo qaalluu fi qaallicha qabu, osoo ayyaantuu qabu, biyya ambaa deemee araaraaf taa'uun uffata jedhee yaadaan. Osoo gaaddisa qabu, osoo seera qabu, osoo uumaa qabu, biyya ambaa deemee gaaddisa biyya ambaatti taa'uun uffata jedhee yaada. Garuu siyaasa addunyaa keessatti gareen loloota akkasii biyyoonni addunyaa akkasii gidduu seenanii araarsan waan jedhu yookiin gurraa sanaaf ta'a jedheetiin ni amana. Garuu Oromoon seerri isaa heerri isaa iddootti cabee wayitee jira. Kana ayyaantuun Oromoos qaalluun Oromoos dhaabbatee ilaaluu qaba. Iddoo itti waa dabe sana ilaaluu qaba. Oromoon garaa walitti madahaa jira waa'een Oromoo kana gaafa kaastu wal madeessaa jira Oromoon. Siyaasa keessatti immoo siyaasaan gaafa wal loltuun araaramta. Garuu waan dhuunfatiin hokittiin wal madeessa dhuunfatiin gaafa deemtu carraan araaramuu hin dhiphata. Gaafa har'aa dhuunfaadhaan wal madeessaa deemtu wanti dhuunfaadhaan deemu kun gara maatii gara firaatti dhaqa gaafa firarra darbu immoo gara gosaatti dhaqa. Oromoon ganaa boruu gosaan wal loluuf taa'aa jira waan jettulle si akeekkachiisaa jechuudha gara fuulduraatitti. Boruu machiif tuulamni hokittiin kaleessa uummanni akkasitti wal jaallatu sun gara ittuuf uummanna raayyaa asibuun gareedhaan wal loluutti deema ilaata waan si jechisus. Maaliif wanti amma har'aa irra jirru kun garasitti waan nu geessaa jiru fakkaata waan ta'eef. Waraana mootummaa lolus yoo ilaalte mootummaa waraana adda addaatiin lolaa jirus yoo ilaalte wantoonni siyaasa san keessatti argitu garasitti waan nu geessu natti fakkaata. Kanaaf Oromoo bakka itti waa jalaa dabe sana dhaabbatee ilaaluu qaba. Keessattuu manguddoon ayyaantuun Oromoo eessatti wanti Oromoo dabee Oromoo maal dabse maal balleesse kan jedhu sana ilaaluu qaba. Oromoon dursa rabbiin isaatitti araaramuu qaba. Oromoon dursa rabbii isaatitti araaramuu qaba. Kuni walitti mufannaa namaa osoo hin taane rabbiintu Oromootti mufate natti fakkaata. Wanti argaa jirtu. Kanaafuu Oromoon tokkoffaa rabbii isaatitti araarame bakka itti waa jalaa dabe sana bakka itti waa jalaa cabe sana laalee yoo sirreeffate gaaga'amaa fi rakkoo har'a jiru kana hunda keessaa hin ba'a jedhee yaadaan. Ayyee rabbi nuuf araaramu. Waraanni furmaatan ta'u yoomiyyuu nagaa hawwina, nagaa labsina, nagaan biyya kamiifuu Oromoo qofaaf osoo hin taane biyya kamiifuyyuu saba kamiifuyyuu dhumaatiin hawwinu, walitti bu'iinsan hawwinu, nagaan haa jiraatu. Garuu Oromoon dhaabbatee ofaa ilaalu ammallee dhaabbatee ofaa ilaalu ni jira. Dargaggeessi biyya kana waan nyaatu yoo dhabe tokkoffaa irratti abbaa qabeenyaa nyaata biyya kana keessatti. Abbaan qabeenyaa dargaggeessi waan itti ba'u yoo dhabe carraan hojii yoo jalaa dhiphate maaliif biyya kana keessatti investimentii adda addaa fakkeenya fudhatte ati zeeroo irraa kaatee kaampaaniin hundeessitu zeeroo irraa kaatee riil isteetiin fudhattu waan na mudateedha kun. Zeeroo irraa kaatanii investimentii akkasiin fudhattan. Kana jechuun maaliin siitaappii abbaa qabeenyaatiif sirreessuudha jechuudha. Mootummaan biyya kanaallee dhaabbatee of ilaaluu qaba. Waa'ee abbaa qabeenyaatii waa'ee dargaggeessaa gidduutti fakkeenyaaf magaala Shaggar ammuma waan hojjetamaa jiru magaala Shaggar keessatti fakkeenya si fudhachuu danda'a. Inisheetivii qonna magaalaatiin jedhame waan fiizikaalii ofii kooti kutaa magaalaa ja'a ol keessatti ofii kooti deemee fiizikaalii arge qoradhe. Kutaa magaalaa ja'a ol irratti riisarchiin godhe. Inisheetivii qonna magaalaatiin eentu fudhachaa jira eentu karaa intini projektii sanaatti galaa jira gurmuu sanaatti galaa jira jette abbaa qabeenyaati. Maaliif jennaan mootummaan lafa kennee ijaarradhu siin jedha. Ijaaruudhaaf ati minimum sheedii tokko ijaaruudhaaf qarshii 500 ol si gaafata. Loon hookattiin ati indaanqoo yookattiin saawwan galchitee waan san keessa inisheetivii sanatti galchitee hojjechuudhaaf saanni tokko har'a saanni aannanii tokko bittee galchuuf qarshii 200 ol si gaafata. Dargaggeessi minimum projektii kanatti galuuf miliyoona tokko tuqaa 5 miliyoona tokko ol si gaafata. Dargaggeessi miliyoona tokko qabu hojii dhabaadha jettaati yookiin hiyyeessa jetta. Hojii dhabaan jedhamu jechuudha. Kanaaf ammallee mootummaan kana giddu galeeffachuu danda'u qaba. Eenyuuf haala mijeessaa jira abbaa qabeenyaatiif haala mijeessaa jira jechuudha. Abbaan qabeenyaa sheedii lama ijaaree mootummaadhaaf kennee sheedii lama ofii ijaarrachaa jira. Kana waan qabatamaatti argaa jirrudha. Kuni maalidha? Dargaggeessi har'a callisee jira. Dargaggeessi har'a callisee kun boru tokkoffaa irratti eenyu nyaatamu? Abbaa qabeenyaa nyaata lammaffaa irratti mootummaa kana nyaata. Baay'ee egaa kana kaasuun keessan hin hafne wanti qabatamaan mul'atu tokko jechuudha. Daa'ima hanga manguddootti wanti beeknu biyya kana keessatti ikonomik staatasiin hiyyeessa gidduu jiruu fi dureessa gidduu jiru fardaa lafa maali samii fi lafa malee jechuun qarshiin biyya kanaa
value dhabeera waan baay'een bitu akkumaatu dura kaaste wanti kun dhaabbatamee yoo itti ilaalame malee ani abbaa qabeenyaa dargaggoota hojiitti galchutu biyya kana keessa jira jedhee afaan guutee haasa'uu hin danda'u jechuun saamicha jira kan qabu kanuma qabu irratti dabalata hunduu hiyyeessa irra dhaabbatee hiyyeessa garbicha isaa godhatee waan qabu sassaabbata ati umurii kee guutuu barattee mana abbaa qabeenyaa osoo qacaramtee boosi dhuma kee gammachiisaa jiraatta malee wanta ati mindaa si jijjiirullee siin kaffalamu si jijiiruu miti sarvaayiv ittiin gootu yeroo sanatti si galee qabatee maaltu jira beektaa biyya kana keessatti yeroo gabaabaa keessatti waggoota muraasa keessatti waa lamatu uumamuuf deemaa jira wanni lamaan uumamuuf deemaa jiru kuni abbaa qabeenya baay'ee fagaatee fi hiyyeessa baay'ee du'etu dhufuuf deemaa jira wanti lamaan kun. Mootummaan tarkaanfii fudhachuu qaba ture jedheetii yaadaan kun akka hanqina mootummaatti hin kaasaan. Maaliif jennaan abbaa qabeenyaa irratti hojjechuu danda'uu qaba. Abbaan qabeenyaa kun samiidhaa yookiin dachiidhaa ol baasee miti kan fide. Mootummaa kana waliin ta'uudhaan qabeenya guddaadha kan inni horate. Qabeenya inni horate kana immoo uummata irratti appilaay akka inni godhu mootummaan irratti hojjechuun dirqama mootummaati jedheen kaasaan. Biyya kanatti immoo parsantiin 80 ol hiyyeessa yookaan harka qalleessa jira. Warri kun dagataman jechuun abbaan biyyaa nama yookaan nama miiliyoona 10 yookaan nama miiliyoona 20 qofa ta'a jechuudha. Maalika namni miiliyoonni 20 kun hiyyeessi sun dagatame taanan gaafa bittuu hiriiramtu abbaa qabeenyaa miti kan deemee biyya kanaaf bahu. Gaafa wanti ta'e abbaa qabeenyaa sanaa miti yookaan ijoollee isaa sanaa miti. Ijoollee hiyyeessaa kan rakkatanii jiraatan maal kan biyya kanatti dhugaa dubbannoo ta'e hiyyeessi kan barbaadamu gaafa bittuu hiriiramtee fi yookaan mana militarii qacaramuuf barbaadamta. Si galee? Kuni jechuun kunis waan sanaan wal qabatu waan ta'eef warri qabeenya qaban lafa akka barbaadanitti akka waan barbaadan godhu aniifat immoo asuma isaaniif harka rukutaa jiraanna jechuudha. Kun immoo akkumaatu jette akkuma Dr. Maraaran kitaaba isaaniitti irratti ati kaastee turte የተራበው ህዝብ ወሬውን ይበላል manni beelee dursaa isaa yookaan hoogganaa isaa nyaata kuni tokko nyaachuutti deemaa jirra jechuun kana kan taasise tokko stabilitii dhabuu siyaasati jenneerra garuu kana qofa sababa godhan kuni qofti sababa akka sababaatti qabame wanti amma ta'aa deemu jechuun dargaggeessi yeroo durii caala amma gamaa jira bargara alaatti jechuun keessumaayyuu namni barate hojiin argatu yoo hojii argate surviving godhu maal gochii barata biyya kanatti maal gochii kan biraa dhiisi waraqaa eenyummaatu bar qarshiidhaan bitatta waraqaa lammummaallee si galee qarshii saniin kan siiba warra qarshii 200 250 jechuun I don't know where we are going to garam akka deemaa jiru kun immoo biyyaaf hedduu ulfaataadha. Qaamni kamuu dhaabbatee of ilaaluu qaba. Dhaabbatee of ilaaluu qaba kana hedduu irra deddeebinee jirra. Qaamni kamuu dhaabbatee of ilaaluu qaba. Dargaggeessi diinagdeerraa abdii kutachaa jira. Siyaasarraa abdii kutachaa jira. Biyyarraa abdii kutachaa jira. Hawaasummaarraa abdii kutachaa jira. Barnootarraa abdii kutachaa jira. Maafan baradhaa sin jedha dargaggeessi. Maaliif jennaan waan ta'aa jirurra dhaabbateetti dargaggeessi kan kaleessa bar nuti gaafa sadarkaa haayiskuulii sadarkaa pireparaatoorii turre sadarkaa kaampaasii turretti hawwiin barataan akka barataatti qabnu hawwiin keenya olaanaa ture. Har'a garuu dargaggeessi hawwiin isaa abdiin isaa keessatti ajjeefamee abjuun isaa isa keessatti du'ee jira. Kanaaf boru biyyi tuni abdiin biyya kanaa eenyu kan jedhu sanallee of ilaaluu danda'uu qaba. Qaamni kamuu dhaabbatee of ilaaluu danda'uu qaba. Qaamni waa boruuf biyya kanaa waa akeekullee waa akeekuu danda'uu qaba. Waa dubbachuu danda'uu qaba. Maaliif jennaan har'a wanti argaa jirru siyaasa day to day yookiin siyaasa guyyaadhaa guyyaa siyaasa yeroo irratti dipendi kan of gochaa jiru. Tokko isa lammaffaa immoo mootummaan amma jiru kun dargaggeessa waliin gonkumaa hojjetaa jira jedhee yaaduun. Maaliif seeta? Warri sirna isaanii yeroo nuti barataa turreetti illee kallattii isaan itti deeman kallattii baay'ee ture. Jechuun siyaasa isaaniitiifis jedhee ta'u hamma tokko dargaggeessa waliin hojjechuuf ispeeshaalii warra keenya jedhan waliin. Nama hin baranne fa'aa fidaniiti miti asitti waan barbaadan itti kennanii kan akka fidanitti nurratti bobbaasaa turan. Oromoon garuu baay'ina kana hunda osoo qabu baay'ina isaa itti walitti gamuuti baay'ina isaatiin wal fayyaduu osoo hin ta'in
walitti gamuutti jira. Oromoo kana irra deddeebine rakkinni amma mul'atu akka Oromoo qofatti osoo hin ta'in akka nama miidiyaa tokkotti wanta biyyattii keessa jiru kaasuun dirqama keenya garuu waan nutti dhiyoo jiru jechuun namni kamiyyuu waan isa gubu dubbachuu qaba sana booda immoo waa'ee biraa dubbata waan ta'eefidha. Kanaafuu mootummaa badhaadhinaa yeroo baay'een jechuun ani qaama mootummaattis bu'uun barbaadu qaama gama biraattis bu'uun barbaadu. Lammii biyya kanaa hangan ta'etti garuu akka dargaggeessa tokkotti faayidaa koo Keeniyaa yookaan Suudaan yookaan Jibuutiidhaa hin eegu. Faayidaa koo biyya kanaa hin eega waan ta'eef wanta siif malu yookaan immoo kallattii ittiin jiraachuu qabdu. Homaayyuu yoo dhabdellee sarvaayiv gochuu qabda biyya kana keessatti. Sii galee kanaafuu immoo mootummaan gadi bu'ee rakkina jiru osoo ilaalee namni maaliif gara waraanatti deemaa jira? Yuunoo Saamuwaat yeroo tokko gaafiin bifa gahaa ta'een yookaan waadan seename sun waan hojiirra oolaan jirreef rabbu. Amma ijoollee baay'een fakkeenya fudhattee amma dargaggeessa akkuma ati kaaste dargaggeessi hedduun maaliif abdii kutaa kan jedhu mootummaan dhaabbatee waan ilaalee natti fakkaatu. Maaliif jennaan nageenya waaraa biyya kanaa fiduuf dargaggeessa nageenya dinagdeedhaan humneessuu qofti hin gahaa jedheetiin amanan tureen. Maaliif jennaan ati dinagdee waaraa yoo qabaatte dinagdeen siyaasa cimaadha bar. Dinagdee waaraa yoo qabaatte dargaggeessi kun hundi dinagdee waaraa osoo qabaate waa'ee dinagdee isaatiin biizii ta'a malee waa'ee siyaasaatiin biizii hin ta'u. Hojiitti kennite taanan siyaasa maali? Dargaggeessi har'a waan nyaatu gaafa dhabu baratee ba'ee hojii gaafa dhabu maalitti deemaa jira gara kilaashitti kan inni deemaa jiru. Har'a kan hojii dhabe hundumtuu abbaa siyaasaa ta'eera. Abbaa siyaasaa ta'e eenyutu abbaa siyaasaati kan jedhu illee siqilaa jira bara kana aktiivistii walii wallaalleerra. Aktiivistii walii wallaalleerra nama siyaasaa walii wallaalleerra nuti bara kana. Namni siyaasaa lamaa sadi osoo ta'e wal deebisa yookaan uummannis kallattii ittiin deebisu hinuma karaa qabsiisa. Uummanni nama dhaggeeffatu dhabeera. Garuu namni hunduu nama siyaasaa sababni ta'aa deemaa jiruuf tokkoffaa sodaan jira diinagdeen biyya kanaa garamitti deemaa jira uummanni akkamitti jiraachaa jira jaalattee miti bar diinagdeen akka siyaasa tuttuqxu si godha bar biyya diinagdeen hin jirretti siyaasni maal godha. Qaala'insi jireenyaallee jira akkasumas immoo kaarikulamiiwwan barnootaa garaagaraa bara kana keessa appilaayi ta'aa jiranillee jiru dargaggoota baay'eedhaaf barattoota baay'eedhaaf cabiinsa kan irratti fidee inni sun iyyuu kanamitti nu geessa kan jedhu anaaf gaaffiidha. Kunuu gaala siyaasa. Dhugumaan si galee? Kanamitti deemu baratanii yookaan immoo barumsaaf piroosesii eegalanii bakka ta'etti yoo hin gufatu ta'ee barataan kun yookaan immoo dargaggeessi kun dhumni isaa maal ta'a? Waan hedduudha. Biyya namni hundi siyaasa abbaa siyaasaa ta'utti immoo siyaasa qabatamaa yookaan immoo siyaasa lafa qabate nan argaan furmaataa miti. Amma mootummaa biraa yoo dhaqxe ati mootummaa waliin ooltallee naan jedhin jechuuf deemaa turtesi. Mirga keeti. Mootummaa bira gaafa dhaqxee waan biyyaati biyya tokko ceesisuu gaafa barbaaddu faallaa mootummaa dhaabbattee tis biyya ceesisuu hin dandeessu. Ani akka nama tokkootti nin qeeqasi nin deeggarasi. Gaafan qeequs gaafan deeggarus akkuma sadasiif kaase ummaticha giddu galeeffadheeti. Saboota biraallee giddu galeeffadheeti. Garuu mootummaa bira gaafa dhaqxu dargaggeessa maaliif giddu galeeffattanii dargaggeessa maaliif hin ijaartan gaafa jetteeti dhaqxu. Hara dargaggeessa miliyoona 10 wayii qabnaas hin jedhu. Akkuma magaalaa Shaggaritti yeroo tokko wanni na mudate faayidaan qabachuun fi jaalalaan qabachuun wal darba baay'ee. Ijaarumsi dargaggootaa gara hawaasummaa gara miidiyaa maal fakkaataa jedhee qaama ta'e faana gaafa haasa'u dargaggeessa miliyoona amma kanaa qabna yaada jedhu naaf kaasanii anatu Itoophiyaa keessa hin jirre moo waa'ee Itoophiyaatitu naaf hin galle waa'ee Itoophiyaati keessa koo hin jirre kan jedhu gaafii natti uume. Maaliif jennaan mootummaan dargaggeessa akkamiin harkarraa qabaa kan jedhu illee tilmaamuu danda'u qaba. Dargaggeessa rakkatee rakkoodhaaf isa bira dhaqu dargaggeessi aantummaadhaaf qaba jedhee yaadu jira mootummaan. Dargaggeessi mootummaadhaaf aantummaa qabu xiqqaadha. Mootummaadhaaf dargaggeessi aantummaa qabaachuu miti. Caasan isaa meeqatu mootummaadhaaf aantummaa qaba. Caasanummaan isaa. Yeroo dhiyoo kana keessa dargaggoonni hedduun gara hooggansaatti illee dargaggeessi garee muraasni namoonni xiqqoo wayii gara hooggansaatti illee warri dhufan jiru. Maal hojjechaa jiru dargaggeessi? Saamichatti jira inni hooggansarra jiru rakkoo biyyatti furuu miti. Saamicha gaggeessaa jira. Hooggansatti bahuudhaaf 300 400 galaa jira dargaggeessi. Liqeeffatee 300 liqeeffatee 400 500 liqeeffatee hooggansa galaa jira. Kennii hooggansa gala. Yaa liqii sana deebisuudhaan maal godha? Dirqama hataa jechuudha. Dargaggeessi osoo hin jaalatin maalitti galaa jira? Hannatti galaa jira. Saamichatti uummata saamichatti galaa jira jechuudha.
otoo liqeeffatee inni achitti gubboo kaffalee galuu baate yookiin matta'aa kaffalee galuu baate hin saamu ture dhugaadhaan uummata isaa tajaajila ture. Garuu rakkoon jiru mootummaan caasaa dhumasaatu sakatta'aa jiraayi sakatta'uu qaba caasaa dhumasaa deebi'ee. Dargaggeessa ijaare dargaggeessa of jalaan qaba jedhu kanallee ilaaluu qaba dhaabbateef ilaaluu qaba mootummaan. Dargaggeessa akkamitti isa jala jira kan jedhu sana ilaaluu qaba. Dargaggeessa gaafuma ayyaana Adwaa yookiin gaafuma sagantaa wayii jiru alaabaa qabadhuu bayi daandiitti maalii godhi jedhamu sanaa miti dargaggeessa jechuun. Oromoon dargaggeessa barate hedduu qaba kumaatama qaba dargaggeessa sammuun taaleentii ta'e dargaggeessa hedduu qaba. Dargaggeessi akkasii immoo isa jira mana jira ol deebi'ee mana jira. Kun mana jira kun ala jira kun bakka ta'e jira. Hin bittinnaa'e. Kana walitti qabuudhaaf mootummaan itti fayyadamu. Abbaan barbaade mootummaa bira deemee haa hojjetu mootummaa waliin homaa rakkoon qabu. Mootummaanis nama na fayyada jedhee ofitti taasisu waanuma addunyaarra hojjetamaa jiru. Waan iccitii wayitii miti homaa rakkoon qabu abbaa barbaade wajjin haa hojjetu. Garuu namni achi jiru suni guutuu biyyaa bakka hin bu'u. Si galee faayidaaf namni ati ofitti qabdu hammuma dandeessu kennita waan ta'eef nama guutuu ofitti qabuu hin dandeessu. Garuu maal seete wanti dhabaa deemu tokko jira. Maayinni warra achi jiru garee muraasa ta'a faayidaadhaan qabatte malee jaalala biyyaatiin miti. Dhaloota amma dhufu fi dhaloota amma jiru irrattis kan fuulduraa dhufuttis waa'ee biyya kanaa yaadda'oo ta'e akka nama siyaasattis akka mootummaattis akka nama qaama tigiliirraa akka jiruttis yookaan immoo akka nama istiraagilii gochaa jiruttis waan isaan laaluu qaban dhaloota kana jaalala biyyaati irratti hojjechuu qabu malee kan waan ta'e itti kennanii yoo ofitti fidda ta'e biyya kana garamitti oofaa jirra. Amma jaalalli biyyaa baay'ee gadi bu'aa jiran jedhaan dhuguma rabbiiti jechuun akkana yeroon haasa'u vaayibireet faan godha jechuun maalifan biyya koo jedhaan jechuun eega nama muraasa of jalatti qabee dargaggoota miiliyoona 10,000 qaba isatu Itoophiyaa kana bakka bu'a. Jaalala biyyaatiin immoo faayidaadhaan achi jiru isaan mirga isaaniitti haa fayyadaman homaa rakkoon hin jiru isaan waliin haa hojjetu garuu jaalala biyyaa irratti hojjechuu qaba. Mootummaan gaaf tokko dirqama sitti fe'ala. Mootummaan har'a si ilaalle gaaf tokko gaafa itti si ilaaluu qaba. Yoom si ilaala seeti? Biyyi kun oduu Suudaaniin yookaan abbaa ta'een yookaan immoo Ijiptiin osoo weeraramtee dirqama qabeetti si darbata dirqama itti qabee na darbata lammii dhagaa. Sanaan dura garuu lammummaan koo akkan har'a biyya koo jaaladhu akka boru biyya kootirra osoo wanti ta'e ga'e ofiin onnee kootiin biyya kooti jedhee akkan deemuuf har'a narratti hojjechuu qaba. Har'a jaalalli biyya akkana keessa jiru jiraachuu qaba. Malee qabalee yookaan achi deemee waraqaa eenyummaallee qarshii kiyya kaffaleetu kanan achi deddeebi'ee rakkadhee lammummaallee bitannee jiraachaa jirra bara. Sheen dhugaa rabbi haasuuf nu hojjetan. Kana qofaa miti eebbo. Jaalala biyyaati irratti hojjechuu qabu. Biyya kana keessatti mootummaan maaliif waa'ee mootummaa kaasna biyya kana dirqama kan qabu mootummaa waan ta'eef mootummaa irratti kaasna. Maaliifini sirni kun sirna keenya kanas kan jabeessus kan kuffisus numa. Maaliifin baay'inni keenya illee murteessaa waan ta'eef. Kuffisuu keessattis qooda qabna, ijaaruu keessattis qooda qabna. Kana eenyumtuu beekuu danda'uu qabaa jechuudha. Wanni namni kamiyyuu beekuu danda'uu qabu, paartiin siyaasa kamiitu, gareen siyaasa kamiitu beekuu danda'uu qabu, akka dargaggeessa Oromootti akkuma ijaaruu keessatti, akkuma sirnoota adda addaa sirnoota gabroonfataa kuffisuu keessatti dargaggeessi Oromoo gahee guddaa qabu, sirna kana ijaaruu gahee guddaa qabu, diiguu keessattis gahee olaanaa qaba. Kana eenyumtuu beekuu danda'uu qaba. Biyya kamiyyuu dargaggeessa biyya kamiitiyyuu afaan qawweetiin gadi qabee humnaan bulcha wanni jedhu dhaloota baratee miti dhaloota hin baranne kaleessaa saniyyuu gadi qabuun ni ulfaata. Gadi qabuu hin dandeenye isa kaleessatiyyuu. Garuu dargaggeessa biyya kana seenaa gonfachiisaa, diinagdee waaraa gonfachiisaa, jaalala biyyaa gonfachiisaa yoo hin deemne sarbaas gochaa deemaa jechuudha dargaggeessi. Gaafa dargaggeessi daandiileewwan kana keessaa bahaa deemu biyyatu maal keessaa bahaa deema? Biyyatu waan hunda keessaa bahaa deema gara qileetti bu'aa deemaa jechuudha. Kanaaf ammallee wanti nuti dhaabni dargaggeessa irratti hojjetamuu qaba. Maal irratti hojjetamuu qaba? Sammuu dargaggeessa irratti hojjetamuu qaba. Sammuun dargaggeessa hin jijjiiramne. Dargaggeessi keenya keessattuu akka Oromootitti akkuma sabaatitti iyyuu gaafa fudhatte Itoophiyaa waan jedhu furan. Itoophiyaa maqaadhamoo biyya fudhachuu dide dargaggeessi Oromoo. Oromoon biyya moo maqicha fudhachuu dide. Itoophiyummaa tanatti amanee sirna harkarraa qabu kana meeqa keenyatti itti amanee jira. Meeqa keenyatu immoo mormaa jira. Waan harkarraa qabnu kana feel goonan hoggaa kumattuu deebinee kan arganne Oromoon ammallee beekuu danda'uu qaba.
Kana gochuuf immoo warri har'a sirna harkarraa qaba warri har'a nu dura bu'anii nu hoogganaa jiran biyya hoogganaa jiran itti yaaduu danda'uu qaban. Maaliif jennaan rakkoo sirna kana mudatu hundi tokkoon dargaggeessa Oromoo hin hanqatu. Dargaggeessa Oromoo mana jiru nu mana jiruu miti. Nu magaala kana keessa jiruu miti. Isa gaara fi lagaa dhokaasaa jiruyyuu hin hanqatu boru. Maaliifin aantummaadha waan ta'eef sirnummaan. Kana waliin tiksuuf gareen muraasti wayii qofti fayyadamee gareen paarsantii 99.5 ol immoo dhiibama yoo ta'e rakkoo guddootu biyya teenya mudachaa deemaa jira. Akka biyyaatti haasa'uu hin dandeenyu parsantii muraasa qabatanii parsantii olaanoo immoo akkas luus godhanii akka biyyaatti haasa'uu hin ulfaata. Keessummaan jabaan kun dargaggeessa lama gidduu taa'ee tanan kan dhimmi isaan kaasaa turanis dhimmoota garaagaraa ta'ullee keessumattuu immoo kan fokus godhanii haasa'aa turanii dhimma dargaggeessaa irratti kanaaf anis callisee keessummaa keenya kabajaa taatee istuudiyoo keenyatti waan nu argamteef maqaa miidiyaa keenyaa fi maqaa uummata bal'aatiin guddaa galatoomsiin jenna keessumattuu immoo maqaa dargaggoota. Dargaggeettii dabalataa laata? Dargaggoota jechuun baay'ee gaafa yaamtudha malee achuma keessa jiru hunduu dhalaanis dhiirris achuma keessa jiru. Waan exclude nu goota wayinatti fakkaatee tani ofii anan kaasaa ture. Keessaa qabdu involvementii keessaa qabdu. Kana qofa osoo hin ta'in waan amma irra jirus cimsee itti fufuu qaba dargaggoo rabbirraani gama kallattii baay'eedhaan socho'aa jira ka amma numa dagate malee. Fakkeenya dargaggoota hedduutis jedheetiniin kanan amanu. Kanaafuu cimee itti fufuu qaba. Cimee itti fufuu qaba. Galatoomisiin jenna. Hayyee ulfaadhaa isinillee keessummaa keessan na godhachuu keessanii fi galatoomaa eebbisaan torbee darbee viidiyoo kiyyatti affeerate. Yoo caaraa naa kenne ani irra laa akka gaazexeessaa ta'ee tan dhaggeeffachaa ture. Gaafa achitti naa baxxare jechuun yeroo ani dubbadhu taakkoo na elaka. Istiidiyoo kiyyatti torbee dabarte affeeradheen ture. San maaloo sanaaf jedheetiin sarara istiidiyootti kana affeerate. Koowwatti si affeerachuu qaba ture. Baay'ee waan akkana baramuu qaba jechuun miidiyaan warri miidiyaa irra jiran yoo waliin hojjetan ispeeshaalii taajjabbii haala yerootti irratti osoo bal'inaan waliin haasofne natti tola jechuun waan tokko haasofteefis wanti jijjiiru jiraachuu dhiisuu mala garuu wanta jiru agarsiisuun dirqama miidiyaati waan ta'eef ani amma siyaasa keessa seenee tuttuquun barbaadu garuu akka lammii tokkottis immoo eegan poozishinii kanarra jiraadhee miidiyaatti eegan dhiyoo ta'e wanta jiru irratti yoo waliin haasofne ani amma wanni oolmaa achi qofa akkanaa deebistuuf osoo hin ta'in wanta si bira jirullee waan gaafas illee kaasne asitti sheera akka gootuufan si affeera. Yaa qoosumaaf jedhe isinillee keessummaa godhattan istiidiyoo keessanitti naaf affeerachuuf galatoomaa ulfaadhaa jedha. Baay'ee. Tole ka hordoftoota daawwattoota Biriij Miidiyaa biyya lafa biyya keessatti argamtan marti keessan qophii keenya nuti har'a dargaggoo Rabbiirraa faana taasisneen akka irraa barattan akka bohaartan abdiin qabna. Qopheessitoonni qophii kanaa Naqaddiste Baqqalaatii fi akkasumas eebbisaa jiruuti. Ogeessi kaameeraa keenya immoo Boggaalaa Habtaamuu yeroo mara nu galatamsiin jenna. Torbee qophii biraa fi keessummaa biraatiin aga walitti deebinutti torbee gaarii qabaadhaa nagaan nu turaas ni jenna. Galatoomaa horaa bulaa obbo. Thank you.